Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Ofitti amanamummaan waan wajjin dhalatammoo waan yeroo keessa baratanii gaafii guddaa kana viidiyoo kan hanga xumura ilaaltan wajjin deebifnaa jechuudha. Ofitti amanamummaa keenya akkamitti guddisuu dandeenya? Ammoo linkii barreeffama kana translate gootanii odeeffannoo kana ammoo linkii isaa jala isinii kaa'aa www.jalaladhugaa.com jettanii achirraa dubbisuu dandeettanii jechuudha. Ofitti amanamummaa keenya akkamitti guddisuu dandeenya? Ofitti amanamummaan waan guyyaa guyyaan hojjan hunda keessatti gahee guddaa qaba. Ofitti amanamummaan akka waan feetan gootanii fi jajjabinna si keessa jiru waan si keessa jiru suni akka tuuf dandeettee of keessaa baaftee gara hojiitti jijjiirtu gochuuf si gargaara. Uumamaanii namoonni tokko ofitti amanamummaa waan wajjin dhalatan haa fakkaatanii malee ofitti amanamummaan waan yeroo keessa baratamu. Namni kamuu ofitti amanamummaa ofii kana guddisuu ni danda'a. Akkaataa namuu ofitti amanamummaa ittiin guddifnu tooftaaleen karaa kam ofitti amanamummaa keenya akkamitti guddisuu dandeenya? Ofitti amanamummaa kee guddisuu fi jalqabaa fi of dinqisiifachuu yaaluu qabda. Of dinqisiifachuu fakkeenyaaf milkaa'ina barnootaa yoo barumsa kee akka gaarii qabdi gaarii fiddee yoo barumsa kee xumurtee kuni waan ati agartee ittiin of dinqisiifattu. Ofitti amanamummaa kee cimina kee beekuun miira ofitti amanamummaa keetii akka gaarii siif guddisa. Kanaafuu miira dinqisiifannaa of dinqisiifachuu kana of barsiisuu qabda jechuudha. Gochoota jiruuf jireenya kee keessatti wantoota gaarii waan agartee galmeessite wantoota jiruuf jireenya keessatti bu'aa ba'ii si mudatan kitaaba itti galmeessitu qabaachuu qabda. Waan agartee bu'aa ba'ii sun akkamiin akka bira kuttee jiruuf jireenya kan kee kana akkamitti akka tarkaanfattee bira dabartee akka yaadattee ittiin of dinqisiifachuu fi waan jiruuf jireenya kee keessatti si mudatan barreeffattee akkasitti irratti qabsoofte jechuu ni dandeenya. Irratti qabsooftee bakkaan geettee kanaan bakkaan ga'ee jira jettee of dinqisiifachuun tarkaanfii isa jalqabaa baay'ee barbaachisaa ofitti amanamummaa keenya guddisuu keessatti nu gargaaranidha. Ofitti amanamummaan galma kaa'uudhaan galma keenya sun ammoo xumuruudhaan hojjetaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf ji'aan qarshii 100 ol keewwadhaa yoo jettee arduma qarshii 100 ol kaa'uuf yaaliin tokkorraa jalqabdee arda tokko keettee lam keettee fitaan sadii keettee akkasitti haga ji'aa keessatti galma kee waan jette suni bakkaan ga'u xiqqaarraa jalqabdee gara guddaatti deemuun eegalaa jechuudha. Kanaafuu kaayoo kee isa xiqqaarraa jalqabii hojii baay'ee si barbaachisu irratti xiyyeeffachuuni hojii xixiqqoorraa kaatee gara hojii gugurdaatti gara kaayoo kee isa dhumaa sun irratti tarkaanfachuudhaan kanaafuu kaayoo kee isa xiqqaarraa jalqabuudhaan ofitti amanamummaa hojii hojjettu waan hojjettu keessatti isa xiqqaarraa jalqabuudhaan kaayoo kee galmaan ga'u of keessaa qaba ofitti amanamummaa. Fakkeenyaaf waan guyyaa keessatti xumuramu, waan torbaan keessatti xumuramu, waan ji'a keessatti xumuramu, waan waggaa keessatti xumuramu, waan waggaa 5 keessatti xumuramu xixiqqaarraa jalqabdee akkasitti gara guddaatti ol guddachaa deemuurraa jalqaba malee hunda yeroo tokko bakka tokkotti waan yaadde hunda yeroo tokko bakka tokkotti argadha jennaan ofitti amanamummaa kee wanni sun yaada kan keetillee si harkaa facaasuu danda'a. Kanaafuu galma kee isa xiqqaarraa jalqabuudhaan gara guddaatti deemuuf keessaa qabu ofitti amanamummaa. Zoonii mijataa ala ba'uu ofitti amanamummaa keenya argachuu fi ofitti amanamummaa keenya guddisuu fi zoonii mijataa ala ba'uu qabna. Waan barannee ala ba'uu qabna. Mana ba'uu qabna. Waan hojjannu tokkoo fi bakka mijataa keessa teennee waan hunda eeguu fakkeenyaaf sireerra ciifneeti waan hunda achumaan nu haa dhufenne eeguurraa sireerraa kaanee gochaan bakka mijataa keenyarraa kaanee waan barbaannu sun argachuuf socho'uuf keessaa qaba. Waan haaraa tokko jalqabuu fi tarkaanfachuu qormaata cimaa si dura jiru tokko qormaata qabdu tokkoo fi qormaata kan darbuu fi cimtee hojjechuu akka qabdu ofitti himtee kaatee hojjechuu. Kaatee hojjechuudhaan qormaata sun darbuu fi hojii hojjettee akkasitti qormaata sun keessa darbuu fi haala mijataa keetii ala ta'uu qabda. Zoonii mijataa keessa ciifturraa ala ta'uu qabda jechuudha. Achi bahuu qabda. Bakka amma jirtu kana socho'uun dirqama. Ofitti amanamummaa keenya guddisuuf waan haaraa waan duraan hojjannurraa waan haaraa hojjechuun
murteessaadha jechuudha. Tarkaanfachuu qabna gara waan haaraatti tarkaanfachuu qabna. Fakkeenyaaf torbaanitti waan haaraa zoonii mijataa keenya haala baanee hojjechuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf dalagaa barbaadadhu jenne sireerra ciifnee dalagaa barbaadachuu osoo hin taane akkaataa dalagaa ittiin barbaadatan bakka sunii waa wayii tarkaanfachuu qabna. Barbaadachuu taanaan nama gaafachuu taanaan akkaataa itti argannu taanaan haala kanaan zoonii mijataa keenya ala baanee carraaquun qabnaa jechuudha. Ofitti amanamummaa keenya argachuuf. Kan biraa miira gaarii ofii qabaachuu. Miira gaarii ofii qabaachuu miira gaarii ofii keetii abdii kee ol kaasuu fi si humneessu. Ofiin barachuun shaakali malee yeroo baay'ee miira gaarii irratti xiyyeeffachuun ofitti amanamummaa keenya nu guddisa. Of komachuu dhiisuun baay'ee barbaachisaa. Yaada kee sirreessi. Ofitti amanamummaa kee guddisuuf yaada kee sirreessi. An kan gochuu hin danda'u jechuurraa an kan gochuu ni danda'a ka jedhutti jijjiiruu qabda. Osoo hin godhin illee yaada kee isa jalqabaa of komachuu dhiisuudhaan an kan gochuu ni danda'a ka jedhu jalqaba mataa kee sammuu kee keessatti yaada kee ol guddisuun tarkaanfii baay'ee barbaachisaati. Ofitti amanamummaa guddisuu keessatti an kan gochuu hin danda'u akkuma duratti sin jedhe of komachuu dhiisuudhaan an kan gochuu hin danda'u jedhanii of komachuu dhiisuudhaan an kan gochuu ni danda'a yaada jedhutti jijjiiruun ofitti amanamummaa keenya guddisuuf baay'ee tokko barbaachisaa. Kan biraa immoo ofitti amanamummaa keenya guddisuuf nama sitti amanu nama si deeggaru wajjin hojjechuu nama si deeggaru wajjin oolu baay'ee barbaachisa. Nama mul'ata qabdu guddaa kee cimsuu fi ofitti amanamummaa kee dabalu. Nama yaada cimaa sii kennu wajjin ooli. Nama miira kee rukutu nama kan hojjechuu hin dandeettu bar waan danda'amu miti bar yookaan araada garaagaraa nama si geessurraa fagaadhu. Namni miira si cimsu sii kennu namni miira si deeggaru sii kennu jireenya kee keessatti namni suni nama si mo'achiisuuf deemuu beeki. Miirri baay'ee murteessaadha. Nama si deeggaruu fi nama yaada gaarii sii qabu wajjin ooluun baay'ee tokko murteessaadha. Kanaafuu ofitti amanamummaa keenya guddisuu fi nama nu deeggaru, nama nu cimsu, nama yaada gaarii nu kennu, nama hojii keenyarra nu jajjabeessu wajjin ooluun baay'ee barbaachisaadha. Maarree walumaa galatti ofitti amanamummaa keenya guddisuuf of dinqisiifachuu, kaayoo keenya isa xiqqaarraa jalqabu, zoonii mijataa keessaa ala ta'uu, ala taanee hojii hojjechuu, of komachuu dhiisuu, an kan hin danda'u, kan gochuu hin danda'u irraa gara an kan hin danda'a jedhutti yaada sirrii fudhachuu, nama si deeggaru wajjin ooluu. Kun hunduu waan ofitti amanamummaa keenya cimsanidha. Maarree hordoftoota koo viidiyoo har'aarraa waa hedduu akka baratan abdii guutuun qabaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti yeroo gaarii.